nageenyi fi jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii sinqeetu akkam jirtan fayyaa keessanii an jira galata waaqayyo har'a maal qabattee dhuftee jechuun keessaniin oolu wannin qabadhetti qimamii makallashaa biyya keenya walitti dabalee qopheessee daakun hedaan isin jedha warri qimamii qopheeffachuu barbaadan natti maatiin kan qopheessaa koostaa bitadhaan isin jedha waan askeessa hin jiru waan kana hunduma isaa walitti dabaleera. Isa sitti mul'ata yaada maqaasaa tokko tokkooni heeliin hin jira barbareenan qaba barbaree biyya keenya jechuudha biyya keenyatti hin daallatama maali kan jedhu sun waan akkasii sun jiru mana kana keessa kanaafuu kun shahir jedhan asitti ani naaf hin galle dabbasaa jedhama jechuudha maalirraa mukarraa biyya keenyatti mukarraa isa yeroo baay'ee qophaa'u wanni kun mukarraa argitanii yoo jiraattan biyya kanatti immoo qameetti fayyadamu jechuudha. Dimbilaala nan qabaa kusbaraa nan qabaa barbaree gurraacha nan qabaa kana jechuudha fireen kun habba heloo jedhama qubaasaa jechuudha kunuuti habba heloo jedhama dimbilaal qixalaalo dimbilaal daabboodhaaf biyya keenyatti yeroo baay'ee kan fayyadamnu heelii nan qabaa mismaarii nan qaba jechuudha mismaarii kan agarsiisa nabira madaan kooti nabira turisanii kan tokko tokkoon isin waraabuu dhiise kanaafuu kunuuti mismaarii hundisaayyuu kana tokko kana walitti dabala jechuudha malqixxeesse asitti kun ilaaluu dandeessanii meeshaan isaa akka tartiiban ta'a jechuudha kan hunda akka tolutti qabee kana walitti qayyadeen isiniin jedha makiinichi koomoo kunuuti makiinaan kun biyya keenyatti baay'ee kun fayyada garuu maal jedhama qaraxa isaan dandeenyu waan ta'aniif homaa gochuu hin dandeenyu fuudhee galuu hin danda'amu garuu xiqqaan guddaan kun 700 diraama 700 bitame jechuudha diraama 700 kuni xiqqichi immoo 300 jettee madaamni ko jechuudha diraama 300 jettee garuu baay'ee tokko jechuudha keessattuu barbaree biyya keenyatiif baay'ee tokko nu fayyada garuu homaa gochuu hin dandeenyu kunooti keessi isaa akkana jira kanaaf amma kana itti mul'ata kunuuni itti naqeen daaka warri bitachuu barbaadan kunooti asitti kuni sanuuti fi wanna jechuudha tokko na bira jira kanaaf kuma jiruun waliin hangaa akka inni garaan sana jechuudha argana akkatti waliin dabalee kan akkatti argana walitti dabalee makiinaa fileessan naqa jechuudha maashinii kee waan qopheessiti kanaani maashinii kootti naqee sagalee isaan akka seenne maashinii qaba akkasiin jalaan oofine fayyadamuu dandeessan jechuudha. Kanaafuu na duuba bu'a. Egaa inni nu ጨመርኩበት ማለት ነው ሀበይሮ ለጣፋጭ ነገር ለሽታ ስለምንጠቀም ቅመሙ እንዳያርፉበት ወይም በርበሬ ምኑ እንዳይሸት ማለት ነው። ይሄን ትንሽ ፈጨውበት ቅመሙ እንዲጠፋልኝ ማለት ነው። ይሄ በጣም ሽታ አለው ደስ የሚል ሽታ አለው። ለጣፋጭ ነገር ነው ብዙ ጊዜ ካሜራ ውስጥ ይጨመራል ጌማት ውስጥ ይጨመራል ሀላዋ ዛተር ነገሮች ስለሚጨመር ይሄንን ለብቻ ፈጨውት ማለት ነው። ለብቻ ነው የፈጨውት እዚህ ቅመሙ ሲጨምራለሁ ለምን ይሄኛውን ቅመም ለማጥፋት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን ቅመሜ ላይ ፈጭቼ ጨርሻለሁ። ይሄ ድልዝ በርበሬ ነው የጨመርኩበት ማለት ድልዝ በርበሬ ትንሽ ይሄን የጨመርኩበት እና ካሪ ፓውደር እዚህ ጋር አስገብቼበታለሁ በትንሹ ማለት ነው። ኩርኩም አስገባለሁ ወይ ደግሞ እርድ በእኛ ሀገር አሁን አንድ ላይ ጨማምሬ ይሄንን ቅመም ሌላ ይሄንን ቅመም ልፈጭበት ለጣፋጭ ነገሮች ልፈጭበት ስለሆነ ለዚህ ነው በትንሹ መጨረሻ ላይ ፈጨሁት ይሄንን ቅመም እንደሚያጠፋልኝ ማለት ነው ሽታ እንዳይኖር ለዛ ነው። ከዛ ይሄን ለብቻ ፈጭቼ ለብቻ ነው ይሄንን ማስቀመጠው ማለት ነው። ይሄንን በደንብ አጸዳለሁ በደንብ እሱ ጥልጥ ካረኩኝ በኋላ ስንጨምርበታል ምን ነገር እንዳይኖርበት ማለት ነው። ነገሮች ለምን በርበሬ ምናምን ካለ ለጣፋጭ ነገር ብዙ ስለማይሆን ይሄ ሽታ ስላለው ይደብቀዋል በደንብ ነው የሚደብቀው። እዚህ ጋር ደርሰዋል አሲንጌራ ለገጤ ያይዳ ማሪፋ ከነሞናት በረተ ማሪፋ ሰሙ ካውማጎቹ እንደንደው አሲንጌራ ሀበይዶ እንዳገየቹ አበይዶ ወንተ ሚአት ዋፈየደሙ አካኒ ሽታ ኩስበራ ሽታ ከነ ያላንከኒ ነው ግን በርበሬ ነው ከነ ያላንከኒ ጥቄሰ ይትዳት ያሙ ከነ እንደማት ነቄ ኩባተ እንዳካ ከነ ጌማ ስትፈየደሙ ሀዋዛለት ተራ ከንጀምት ካሚሪ ወባ ይትፈየደም ነው አንተ isa kana ndaakatti dabalee ndaakan baay'isee waan ta'eef nu asitti guuteera asiin jira jechuun nu gabaadhaafis kan manaatis waan ta'eef baay'ee fayyadamna yeroo tokko daakama waan ta'eef baay'isee ndaakan isiniin jedha kunuuti madaamni koo jechuudhaan hojjechuu kana wayyaa akkuma jiru meeshaa balleessitee odaakte jechuudhaan isaan irra ofii kiyyaa daakuna wayyaa
Kenapa masin kok kata cuci kan tidak kadang sini dah. Kami oleh naik dia TV. Kuno asingge juga, asinggeira. Mungkin masa dia ada dan murahkan kana asinggeira sini jadi. Mamuyu, hei mungkin apa dah. Atau dong tekan dah ke yo baik tidak kami juga. Ada kangkaba mana tuan teh sendaki kan ketemu. Hei dikit ada dikit ganda kemu jadi. Kunuti hei dikit singgah jadi curah kisah bahasa rakyat. Kanaaf hundaa geeffadheera xumuree mul'eessu bichaan naafe kan isin jedha kunuuti. Asumaan immoo barumsa tokko isin haa qoodu. Heeliin qimii shaayii jedhama biyya keenyatti. Heeliin kun jechuudha ijoolleen ala ba'uu hin dandeenye jechuudha. Yeroo baay'ee duudi gizeen dhukkubuu gizee qorraa gizee waan tokko jechuudha akka viiksii warra dhaabidan hin jirtanii baasiin alitti gootanii akka viiksiitti fayyadamtan baay'ee tokko faayidaa qaba jechuudha. Akka viiksiitti nuyi fayyada heeliin jechuudha. Warri beekanii warri hin beekneef immoo asumaan isin fayyadan isiniin jedhaa baasiitti dabaltanii hubootaas dhukkuusan dibattan akka viiksiitti nu fayyaduu danda'a. Kanaaf abbunyaaf immoo aga qorrutti aliziman jedhaanii erga qorra immoo jedhaa asitti qimama yookiin makallashaa jechuudha. Kun akka biyya keenyatti makallashaa qimama walitti daddabalan hunduma isaati jechuudha. Mana kanatti dabaleera. Kaadi powder sitti kanatti dabaleera. Haga sin barbaachisu dabaluu dandeessanii bariyaan hojjetan kophaatti dabalan yeroo baay'ee bariyaan barbaada waan ta'eef kophaatti dabala. Ammaaf immoo akka shittaa bichaa naa kennu xiqqeessitti dabala. Sitti immoo kurkumii daakkamaa yookiin erdi biyya keenya nan qaba. Erdiin itti fayyadama Erdi kun asitti maankaa tokko jechuudha. Haga sin barbaachisitti dabaluu dandeessanii qimamiin akka mul'usu ittiin baay'isu ittiin xiqqeessu akka kalarii bareedaa naa kennu jechuudha. Kana qimamiin keetti dabalee erdi kee waliin ga'ee amma naqu jechuudha. Ni galgalan daakaa jira boruun naqaa ganaa qorruutti akkuma tallafa godha hunduma isaatti daddabaladhee borummoo meeshaatti naqa jechuudha. Kana meeshaatti naqee qopheessee ammaaf ooqaa waan ta'eef ooqaa kanammoo qimamiidha waan ta'eef ooqaa meeshaatti naqu kanaafuu boruu meeshaatti dabaladha jechuudha.